السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركهوني جرتو هنبدي كيسانو أمة جاللا في أمة قبجا أكم جرتا فيا كيسا إسنين جنة أمة قشتي أمة جاللا في أمة قبجا أمة كيك آلي في غاري فيديو كان بليز لايك شير كوتشو يعني نوبر دابد أيادا في كيكم سكبتنيس كومنتي جرن نفكا جتشودا أنا اللي هرّا na ilaalata waan ta'eef irraan dubbadhaa waa'ee biyya keenya keessatti guyyaa kaleessaa Adaamaa keessatti raawwate waan akkaan ognee namaa cabsaa yookaan abdii nama kutachiisaati. Innaa lillaah wa innaa ilayhi raaji'uun jechuudha. Kamal goona dhugaa rabbii hedduun gubadhee hedduu keessi koo natti dhagahamee hedduu keessi koo na cabee hamma abdii kutachuu takka nama keessa haalli biyya keenya keessatti deemaa jiru jechuudha. Akkuma waliin argaa jiru kanatti obboleewwan kiyyaa obboleewwan keenya horroota manni irraa diigameef wallahi rabbiin jajjabina isiniif haalaatu gaafan kana jedhu ilmi namaa jiraachuudhaaf kan isa barbaachisu bu'uurri ilma namaa manaadha. Namni tokko gaafan biyyaa bahee jedhu akkuma beekamu horroonni mana caraqaa bitatan harki caalaan ijoollee biyya Arabaati. Adaamaa keessatti sababa kaartaa pilaanii hin qabu jechuudhaan mana 1,000 ol guyyaa kaleessaa qofatti boorataa itti dhaabanii beeksisa tokkoon alatti ufiis diigadhaa jechuun takkas jirti. Akka argitan kana boorataa jala dhaabanii mana akkana jiru kanneen manni guyyoo diqqaate miliyoona hedduudha kan tilmaamamu mana 1,000 ol osoo isaanitti dhagaamin harki sodaa tokko malee onnee guutuun gaafa isaan akkanatti uummata keenya hamilee isaanii cabsan kan argaa wanti akkana caala akkaan nama cabsu ni jira laata. Baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama dhiba. Biyya kee irratti gaafa biyya tiyya jettee amantee biyya tiyya jettee laffaatee biyya kooti jettee gaafati mana caraqaadhaa mana waa hundi kee danda'u iddoo kaartaa pilaanii hin qabne caraqaa yeroo jedhamu namoonni tokko maal jechuu danda'anii kaartaa pilaanii hin qabnetti jechuudha. Bakkee hundi kee danda'u biyya kiyya galee haala keessatti galfadha haara keessatti galfadha jettee gaafa ati bu'aa baay'ee hedduu mana madaamiidhaa aarii fi daddarbaa isii dandeessee qooqaan garaa kee hidhattee oo'aaf qorra osoo adda hin baasin dadhabe osoo hin cidhin humna kee noormaal itti dhabdee qaama kee sammuu kee itti dhabdee gaafa ati kalaas haara galfadhe garee bu'aa dadhabbii kootii arga jettee gaafa atiin waa hunda xumurattee waan qabdu harkaa itti kutattee haara itti galfadha jettee karoorfattu gaafa mootummaadhaan manni kun hundi mootummaadhaan har'a silaa biyya baqaa irraa nu dhaabee haara nu galfachiisa jennaan baqanneetu biyya baqaa keessa walirra buufanne suuniif shilingii goone akkanatti jala dhaabee mootummaan mana akkana jijjiru kana diigee mana barumsa abbaa qabeenyaatiif lafa kana abbaa qabeenyaatiif laachuudhaaf mana barumsaa ijaarsisuudhaaf akkana buqqisuu dhaloota kan barsiisan dhaloota kan ka isaan balleessan dhaloonni kan ka isaan barsiisan anaaf gaafiidhaa bara. Dhaloonni isaan barsiisu mana barumsaa ijaaruu abbaa qabeenyaatiif lafa kana kennuudhaaf tattaafatan kamiidha. Dhaloonni buqqisanii har'a karaa deemtu akka lammii lammaffaatitti meeshaa isaanii akkuma argitan manni isaanii akkana bittinnaa'ee meeshaa isaanii madaabara guurratanii sanuu hanqisanii walirratti dhagaadhaan irratti gajjechisan caalaa harki caalaan jechuudha. Meeshaa isaanii akkana guurratanii carraan isaanii muka jala taa'u taate. Yaa Oromootiyya mee ilaalaa wallaahi garan na gubate. Ijoolleen biyya namaa keessa jirtu gaafa kan argite tarii tan argite ni maraatti arginee turre
durallee ijoollee baay'eedha Finfinnee keessatti cabee hafe ijoollee baay'eedhatu biyya namaa gaafa isii haara galfadha jettee biyya gabbuutu wanta akkanaa mudate sammuu dhabde ijoollee baay'eedha nafsee ofii galaafate jechuudha. Maaliif gubattee gaafa galtu gaafa akkana godhan harkuma maaltu mootummaa kana qabeenya akkana jiru kana harkuma maaltu akkana isaaf godhu lafa dhabaniiti lafa mootummaa abbaa qabeenyaati kennu dhabeeti dhaloonni akkana buqqisanii kararra hambisan kami dhaloonni barsi gadhaabanii mana barumsaa barsiisuu hedan kami an biyya teenaayyuu nuti biyya teena jenna malee biyyuu biyya teenaayyuu nuti abbaa biyyummaan arganne yaa Oromoo wallahi yaa Oromoo gubanne yaa Oromoo cabnee jirra yaa Oromoo carraan teena maaliif kana taate baqannu haara galfannu baqannu rakkoof duutillee nu faqna baqan meelaala meeshaa kan meelaala kun meeshaa ummata keenya masaakii naman irraa diigan akkana madaabaraa keessatti guuranii walitti qabanii taa'aa jiran asii achi argaa jiran jechuudha. Akkanatti bahanii manni irratti diigamee iddoo seenan dhabanii gaafa isaan kararra akkana ijaajjanii muka jala yaa'anii akkana taa'an muka jalatti carraan isaanii carraa muka jalatti hafuudhaati taate. Wallahi mannuu man akkamiitu diigame jechuudha. Yaa ummata keenya maalitti deemaa jirraa? Yaa ummata biyyi garamitti deemaa jirti? Yaa ummata keenya bar kaartaa pilaanii manni kaartaa pilaanii hin qabne bitachuun bar amma faashinii hin baane mootummaa kanarratti. Mootummaa wayyaanee keessatti carra Oromoon carraa bal'aa argate jechuudha. Haara galfiin jiraate jechuudha bara. Haara galfii jiraatee bara. Hin nageenye bar mana kana irratti diigamu. Seenaan hin argine illeedha bara. Mee ilaala waan garaan nama gubatu. Mee ija ilaala. Manni kun harka dhibba keessaa parasantii 95 ijoollee biyya Arabaati. Ijoolleen tun sammuun isii nagaa argatte jettanii yaaddanii? Mana 1,000 ol guyyaa takkatti bu'uurataa jala dhaabani osoo uummanni warwaatu osoo uummanni afoo dhaabatu gara jabinni akkanaa maalidha? Maali yaa Oromoo? Bara ilma kiyya angonnaa baye jette. Bara harmeen Oromoo ilma kiyyatu angorra naa baye. Ilma Oromootu angorra jira jedhan carraa uummanni keenya kana ta'e. Wallahi kun salphina guddaadha. Wallahi Oromoo kun salphina guddaadha. Mootummaafu kufaatii guddaadha. Bara diinagdee akkana waddade wanti takkatti ilmi namaa bitachuu dadhabe mana ijaarrachuu miti nafsee ofiitiin jiraatu dadhabe keessatti gaafa manni akkanaa irratti diigamu maaliidhaaf tilmaamii takkaan maletti waggaa meeqasii gaafata of duuba deebitee mana kana argachuudhaaf dandamateetu irra dartee ta'uuf qabdee irra dartuun baay'ee miti hedduu sammuu fi dhabdi kanarratti wallaahi nama guba yaa Oromoo maal jenna yaa Oromoo eenyutti himanna yaa Rabbi ati argi yaa Rabbi ati argi mana akkanatti ijaaramee gimbiidha haxirii isaa gimbiidha ijaarame qorqorroo yuu ijaarachuu dadhabee ilmi namaa qorqorroo miti muka irra marsee dhaabbachuu dadhabetti gisee okoloomiin biyyatti akkana daaraa nyaattee ilmi namaa beelaa saaxilamaa jirutti kan rakkate daggafuudhaa miti kawaa harkatti qabatee uf danda'ee jedheeyyuu gaafa akkana mogoleedhaan maali carraan keenya abdiisu kutachiisaa bar biyya qabnaa mee ilaala meeshaa ummataa kun meeshaa ummataati
waa bari takka takkatu keessaa guuratee bari kaan irratti wal irratti gaggalabaxanii biraa deemanii osoo uummanni warwaatu osoo uummanni iyyu osoo uummanni harka itti ol qabu kana buqqisaa kam ijaaruuf deeman osoo dirqanii kaartaa pilaanii akka itti baafataniif beeksisa godhanii fi yeroo kennanii fi akka inni karaa seera qabeessa irratti deebi'u akka inni waraqaa seera qabeessaa abbaa qabeenyaa abbummaa ittiin mirkaneeffatu carraa laatanii fi godhanii fi deggafanii bira dhaabbachuu qaban malee har'a kana gochuu qabanii. Barmootummaa kanaafuu kufaatiidha. Gaafa uummanni akkanatti mana keessaa gadi yaa'ee karaarratti hafe uummanni kun maal ta'a booda? Karaarra yaa'u. Walajjeessu dhufaa, wassaamu dhufaa. Biyyi duraa hattuuf shiftaa qofaa saaxilamtee jirti. Gaafa akkana godhan uummanni jiraachuuf ta'a wal nyaata. Hatuu isaa dirqama. Jaalatee osoo hin taane jibbee dirqama jaalatee itti tolee hatuun jaalatee waan dirqama itti ta'e osoo hin taane jiraachuuf dirqama hata. Gaafa kan akkam ta'aree namni mee ilaalaa uummata kana osoo inni akkanatti iyyu osoo inni harka qabaatee akkanatti iyyu maaliif dhaloonni isaan mana barumsaa sirra ijaaranii barsiisuuf deeman kami? Dhaloonni isaan buqqisan kam? Dhaloonni isaan barsiisan kam? Biyyi garamitti deemaa jirti? Ilmaan Oromoo bakka hunda haara galfachuu dadhabde maali? Maali yaa saba? Maali kun hundi? Poolitikaa siyaasa teessoo ofii ittifatu. Teessoo ofii qofa eeggachuudha carraan mootummaan biyyattii sanii qabdu. Osoo faqaffaxxee keessa deemtee si godhaa bar takkaa cabsitee osoo fixxeeyyu takka walirra osoo hin xaratte fannoon sun seentee takka osoo hin rashante bakka takka dhumanna. Wallahi bakka takka dhumanna. Yeroo nu galle osoo seentee betitsi takka nu cadhina goote san irra wayyaadha. San irra wayyaadha. Kan akkanatti arguu kanarra san irra wayyaadha. Bakka tan akka rakkishanamanii dhumuu irra wayyaadha. Lammii kee cinaa tokko ibiddi itti qabate kana argitee gubachuurra duutu si irra wayyaadha. Bakka takka ciqiyoo goote waan argitu beqa. Jiraachuu eegan dandeenya du'uun maali nafsi yoo baate maal rakkoo qabu. Wayyoo lammii koo anaa nyaatu. Gaafan inni haati daa'ima qabattee barandaa muka jala teettee hollata aboottu. Kana caalaa hundaa mileessi cabsaa maaliidha? Siyaasa mootummaa kanaa gamana hanni beekaa ajjeesaa saniin daldalataa gamana masgiida diigaa saniin daldalataa ganama garana olumaa ajjeesaa saniin daldalataa garamaan tigiree butaa saniin daldalataa. Teessoo fi gamanan dheereffata. Teessoo ofii 4 kiiloo keessatti teessoo ofii tiffatu malee waa takka bu'aan qaba jedhee sabni kun wanta mootummaa kanarra eega. Tasumaayyuu hin arginellee arguufillee waan ta'u natti fakkaatu. Wallahi garasi gubata. Mee ilaalaa yaa uummata kiyya. Mee ilaalaa. Wallahi baay'ee hamilee nama caba. Hai mootummaa amma amaara cafaqaa jira har'a itti gammannee harka dhahaa jirra mireenaa dabalate in argita boru si argisiisaa jira gamasiin jara rukuta gamanaas rukuta maaliif akka mataa sitti wal hin qabanne akka ilmaan Oromoo ol jettee hin jiraanneef yeroo mootummaan kun xiyyeeffannaa irra kenne ilmaan Oromoo mataa gadi rukutaa jira. Teessoo ofii takkatti malee dhimma uummataa irraa dantaa takkan qabu.
يا أمتا والله وانت جنون لنا ما إبا باية نمت لقام باية نمت لقام osoo uummanni akkana warwaatu gara laafummaan tokko maleetti gara jabeenyi akkanaa maaliidha yaa Oromoo? Osoo uummanni masaakiin akkanatti boo'u, osoo uummanni masaakiin akkana harka itti ol qabatu, osoo uummanni masaakiin akkanatti lallabu, iyyuu mataa qabatu, qabeenya akkana jiru kan akkana godhuun ilmaan Oromoo akka ol hin guddanne akka mataa olii qabanne biyya san keessa mataa gad dha'u, mataa gad dhahaa akka isaan uf dadhabani, akka isaan biyyarraa ammallee deebi'anii baqataniif, akka biyyattii gadhiisanii bahaniif taasisaa jiran. Baqannee gaafa dadhabne biyya keenyatti galla yaa jedhan biyyi namaa horoo namaan taatu. Biyyi teenya akkana itti ijaarannee haara ittiin galfannu yaa obboleewwan kee hin yaadata Finfinnee irratti ijoollee baay'ee sammuu dhabe, ijoollee baay'ee tuyyuu ofirraasee nafsee of galaafate dhugaa qabdi hin gubatte, wallaahi hin gubatte, wallaahi yaa ummata ijoollee manni har'a kaleessa akkasi jala gadhaabamee mana 1,000 ol guyyaa takkatti akkasitti diigame kuni. Mana ijoollee mana arabaa jirtu, ijoollee mana arabaa jirtuudha, mana ijoolleeti biyya arabaa jirtuudha. Min beektani yeroo caraqaa waa humni isii danda'e bitatti haaratti galfadha gaafa isiin jettee gaafa isiin galee haaratti baafadha jettu mee ilaala. Kana caalaa wanni abdii nama kutachiisu jira. Maali yaa sabaa? Maali lammiin biyya lammaffaa maanu gootani? Bar lammiin biyya lammaffaatu yoo taatee bari kabajaa qabdaa bara. Yaa Rabbi maaliif qoonni keenya kana ta'imee uffata meeshaa uummataa laalaame mana isaa keessa tokko ka waccumuu fiitu fudhate gadi hin baane jira yaa uummata kiyya. Wallaahi gubannee lammii kee ka akkana godhi baran osoo mana qabu mana dhabee, osoo mala qabu mala dhabee carraan isaa carraa bosona jala taa'u kararra taa'u taate kana argaamee akkamitti jiraatta, akkami haara galfatta, akkamitti tasgabbii argatta. Yaa Rabbi nuuf birmadhu, yaa Rabbi nu jiriima kana nurraa kaasi, yaa Rabbi dhabama nurraa taasisi gubanni, yaa Rabbi si malee homaa hin qabnu, humna hin qabnu. Ati humna qabdaa warra humna nurra laallataa jiru yaa Rabbi amrii keetiin nurraa ulfuu dadhabnee jirra. Wallahi yaa ummata kiyya booyaa rabbitti himadhaa akka rabbiin mataa isa qabee dhabama isa taasisu rabbii keessanitti deeffadhaa, garaa qulqulluudhaan rabbii keessan kadhadhaa. Isinii jechuu barbaada, isin jaaladha, isin kabaja. Amma viidiyoo biraa walitti deemina. Assalaamu alaykum warahmatullahi